Yaa'iin 25ffaa dhimma bineensota bosonaa idil addunyaa kan kunuunsaa fi qabiinsa bineensota bosonaatiif taasifamu irratti xiyyeeffatee qooda fudhattoota biyyoota garaagaraa hirmaachisuun magaalaa Finfinneetti taa'amu eegaleera. Baniinsa yaa'ii kana irratti haasawa kan taasisan ministeer deetaan ministeera turizimii obbo Silashii Girmaan mootummaan Itoophiyaa sirna kunuunsa damee turizimii fi bineensota bosonaaf mijataa ta'e faayidaa irra oolchuuf hojiilee garaagaraa hojjechaa jiraachuu himaniiru. የተፈጥሮ ሀብትን በተለየ ዱር እንስሳትና ብሔራዊ ፓርኮችን ቀቤኛ ኡማማ ሚሶማ ደሜ ቱሪዝሚቲፍ ኦልቹዳፊ ኬሶማዮ የጉምሰ ቀቤኛ ኡማማ ፊ ፓርክወን ረቺ አከሱማ ሀለ ጅሩፍ ጅሬኛ ሐዋሳ ናኖ ቀቤኛ ኡማማቺ አርገመኒ ፎየይሱ ረቺ ሆጂን ጉዳን ሆጀተሜራም ኢማመተ ሀራ ሚኒስትሪ ቱሪዝሚ ቦጨስ የጉምሰ ቀቤኛ ኡማማቲ ፊ bineensota bosonaa kan giddu galeeffatanidha jechuun ni danda'ama. Fakkeenya paarkii biyyoolessaa gaarreen Baalee yoo ilaalle yeroo ammaa hojiin misooma ikooturizimii naannoo kanatti hojjetamaa jira. Paarkii biyyoolessaa gaarreen Kaabaa irrattis hojiin hojjetame akkasuma bu'a qabeessa jechuun ni danda'ama. Itoophiyaan waggoota darbanitti qabeenya turizimii irratti hojii hojjetteen bu'a qabatamaan mul'achaa jiraachuu kan kaasan obbo Silashiin yeroo itti aanu keessattis hojii misooma turizimii qabeenya uumamaa fi bineensota bosonaa giddu galeeffate irratti fuulleeffachuun hojiin bal'aan ni hojjetamaa jiran. በቀጣይ ጊዜ ብሔራዊ ፓርኮች የዱር እንስሳት yeroo itti aanu keessatti paarkiiwwan biyyoolessaa bineensota bosonaa dabalatee turizimii qabeenya uumamaa hidha haaromsaa Affaaritti eertaalee fi laggeen uumamaa misooma turizimiitiif oolchuudhaaf xiyyeeffannoodhaan ni hojjetama. Hirmaattonni yaa'ii 25ffaa dhimma bineensota bosonaa idil addunyaa gama isaaniitiin waltajjichi kunuunsa qabeenya uumamaa fi bineensota bosonaa irratti biyyoonni muuxannoo garaagaraa qaban waliif qooduuf carraa bal'aa kan uumu ta'uu ibsaniiru. Wildlife conservation faces a lot of kunuunsi bineensota bosonaa qormaatilee adda addaa of keessaa qaba. Lafti addaan hin harkifamtu, lakkoofsi uummataa immoo garmalee dabalaa jira. Kana jechuun iddoolee eegumsaaf daangeffamanitti namoonni itti babal'achaa deemuu jechuudha. Kanaaf rakkoolee akkanaa kana biyyoonni haala kamiin to'achuu akka qaban muuxannoo walirraa fudhatu jechuudha. We have the opportunity to look at other countries' perspective, other countries. Waltajjii kanaan carraa muuxannoo biyyoota gara biroo ilaaluu nuuf kennam. Sababni isaatis biyyoonni haala teessuma lafaa qabeenya uumamaa heddumina lubbu qabeeyyii garaagaraa qabu waan ta'eef kunuunsaa fi eegumsa isaan taasisan irraatii muuxannoo hedduu ni arganna jedheen yaadam. Itoophiyaan biyya argamaa bineensota bosonaa Itoophiyaan alatti hin argamneen kan badhaatedha.